Shirri bolera, ya shirri bolera, ya Damma dogona, ya damma damma kopano, ya damma kopano, ingalada ya tinyamma ko. Ya sirri kopana, ya sirri kopana, aldamne sabala. Daawwattoota kabajamoo fi jaallatamoo hunda keessanuu har'a qophii bashannana harkaa isin qabna. Lafa kootaatti sheer nuuf godhaa isin jenna. Daawwattoota kabajamoo fi jaallatamoo hunda keessanuu akkuma dhuftanii sheer godhaa. Qophii bashannana gaaffii fi deebii ajaa'ibaa waliin qabna. Akkuma dhuftaniin sheer godhaa hundi keessan qophii bashannana harkaa isinii qabna. Qophii ajaa'ibaati. Gaaffii fi deebii waliin goona. Kanarratti jechuudha. Wanta akka takkatan isin bashannansiisaatu waan taateef lafaatti sheer godhaa. Warri dhuftan baga nagaan dhuftan isin daawwattoota kabajamoo fi jaallatamoo hunda keessanuu. Warri nagaan dhuftan mee sagaleen dhagaamti. Ziyaad Harar baga nagaan dhufte Suusi baga nagaan dhuftan mee sagaleen dhagaamti. Yaa maaloo sheer godhamee dafaati. Akkasi hundi keessa sheer godha. Har'a qophii bashannana qophii ajaa'ibaa harkaa isin qabna. Gaaffiif deebii qeerratti teenya tana waliin goona. Kanaafuu isin warri dhuftan dafaati sheer nuuf godhaa isin jenna. Kabajaaf jaalaan isin afarra. Waan ajaa'ibaati itti gammadan ni kofaltan ni tattafattan isin jenna. Jawaar goba waan hin jirti yaa. Akkas obboleeyyan kiyya hundi keessanuu gaaffiif deebii waliin goona. Obboleeyyan teenya tana wajjini. Mee sagaleen dhagahama mee irra deebi'aa ilaala mee sagaleen akkamiin dhagahamu Ziyaad ni dhagahamaa mee yaa okay ni dhagahama akka dhagahame akkii gooranne obboleetti teenya baga nagaan dhuftee daawwattoota keenyaan wal bari isin jenname. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha marka foni. Sagaleetu qol fuudhii fi Enda game to. amma tokko dhagahama mee wal bariin daawwattoota keenya kanaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulayan kaya nagi akka yaada jirtanii jirra. Atalleen baga nu afeerattee galatoomni siin jenna sumaanu. Okay baga wal bartee daawwattoota kabajamoo hunda keessanuu obboleetti teenya wal baraa qophii ajaa'ibaati. Kanaaf mee gaaffiin gaafadhaa gaaffii irratti waan isin jettu kana wal ilaalla. Gaaffiin mata duree si gaafadhu mee ati silaa sii danda'ame miiliyeena takka jechuun maallaqa miiliyeena takka fudhattee Abiy Ahmad laal seefiin irra deebi'a miiliyeena takka fudhattee jireenya kee gammachuu jiraachuu fi Abiy Ahmad halkan tokko hojjeeftee lubbuu ta'e dabruu laal sirriitti dhageeffatu miiliyeena takka fudhattee addunyaa irra gammachuu jiraachuu fi halkan takka Abiy Ahmad hojjeeftee atis duu kamirra filattame. Abiy Ahmad ajjeesee duudhaan filadha. Miiliyeena takka fudhattee raa godhachuun barbaaddu jechuudha Abiy ajjeesuu yeroo yaalayyee. Hin barbaade. Okay gaaffii biraatiin irratti deebi'a. Osoo jaarsi kee tokko jechuudha. Jaarsi kee nama Facebook kan fayyadamu ta'e moo jaarsi kee osoo nama Facebook kan fayyadamne waan akka fayyadamne kamira jaalatame itti silaa. Amma akka addunyaatti gaanonni waan Facebook irratti oolee bulfaan akhbaar Facebook irraa argatu kanuma Facebook fayyadamu turre gaariidha jeeti. Kana Facebook fayyadamaa jaalattee jirti. Egaa beekamaa dhagaa. Addunyaa Facebook kan dhaabbata gaa isaa miti. Okay daawwattoota kabajamoo mee ammallee sheer godhaa gaaffii adda addaatiin dhiyeessaa fi
Please dafa share nuuf godhaa please share godhaati nama nu afeera. Warroonni hirmaachuu qabdanillee gaaffii as jala nu haa qabdeessan gaaffii hin gaafadha akka firaa deebiiftu abdiin qaba jechuudha. Ammas itti daballa. Mee silaa taa'ee danda'atii fi hangaasaa Ibraam si mudatanii mee kan filatta? Isaan lamaatu intalma fedhaadha tokko irraa hin filadduun. Laa silaa si mudatanii fakkeenyaaf silaa si mudatanii kan filatta? Silaa si mudatanii jechuudha. Mudannoo isaanii san silaa rabbiin na beekseen ajjeesee hin filadda. Okay, ayyee. Ammallee ta'u kabajamoo share nu godhaa gaaffiin itti fufaa jirti. Warri gaaffii qabdan asitti illee nu barreessuu hin teessanii. Share godhaa isin jammallee please share nu godhaa. Okay, meetiin jireenya Abiyyi Ahmadii fi Jawaar osoo wal bira kaa'anii kan filatamee Jawaar immoo Abiyyi filatte? Jawaariin filadda. Okay. Mee silaa akka carraa taatee Abiyyi kun si fuudhe Abiyyi silaa si fuudhaadha mana si godhate mee biyya kana maal gootate mee fakkeenyaaf? Yaani hoggattu naaf hin galle maaliif yoo jettee amma gaa waa'ee bashannanaa keessa waan jiruuf waa'ee siyaasaa keessa waan hin jirreef akkami naaf hin galle danaa baasumee. Fakkeenyaaf silaa si fuudhuudhaaf dhufe si fuudhaa siin jee mee maal jettaan haa jettaan moo mee maal jettaan? Haala keessa jiru kana keessa fakkeenyaaf haala keessa jiru kana keessatti aduu dhufee siin fuudhaa naan jeemo. Haala keessa jiru kana siin fuudhaa jee aduu dhufee simannoo gaariin gabaaf maaliif akka gaa inni saba kiyya garaa gubu jiru isallee akkaan isa godhu waan inni hin beekuuf dhumaa simannaa jechuudha. Okay, daawwata kabajamoo obboleetanya gaaffii sirri firaa deebisu jetti. Okay, ye Qaasim Jamaal soota gaafa duyyaa yaa sirri. Sahee dhugaatii akkasii khalaas gaaffiin ammaas itti fufna ammallee itti fufaa yaa'u jirra gaaffii keenya dhumne bilis ammallee sheer nuuf godhaa isinii jenna. Sagaleen ta'e hin jirtu qeerroo teenya sagalee sirreeffadhu sagaleen waan jirtu itti fakkaattu. Fakkeenyaaf jaarsa keetii fi obboleessa kee kan bira jaalatame. Obboleessa keetii fi jaarsa kee kamira jaalatta? Fakkeenyaaf jaarsa keetii fi obboleessa kee mee dhuguma kamira jaalatta fakkeenyaaf amma salaasee mudatte. Salaasiin jaani amma waliif qabu. Isaan lachuutu numaan jaaladha gaa kunis jaarsa kiyya kunis obboleessa kiyya. Laa dirqama tokko fudhadhu siin jeen amma obboleessa kee fudhadhu amma jaarsa kee fudhadhu. Amma obboleessuma kiyyaan jaaladha. Maaf jaarsa jaalatte jechuudha. Laa jaarsallee jaalannu gaa obboleessi gaa. Jaarsi aadira jaarsi jira obboleessi lama dasiif hin dhalatu gaa. Okay. Jaarsa dubrummaa si fuudhee fi jaarsa si dubraa si fuudhee fi jaarsa si barnoo si fuudhee kamira jaalatta? San kanuma sii tola jaalatta. Kanuma jireenya keessa sii tola jaalatta tasanii. Okay, yeah. Okay. Mee takkitti san daabootii fi birillee dhaalaalee sanarraa tamira jaalatame taasisee mudatanii geelee tam godhachuu fedha. Dhalaa lamaan sanii bitaayyee dandeettii fi hangaasaa Ibraahim Shamillis isaan sadii mudannoo isaanii aduu rabbii na beeksiseen ajjeeseen irra filadhaan jeebar. Osoo maallaqa miliyoona takka kannanii si kannanii eenyu hojjeeftamee sana maallaqa miliyoona takka si kannanii eenyu hojjeeftamee nama Oromoo miidhattee yaadu. Kaduraa Abiyyiidha gaa katara kan fira fudhannu eenyu jettee yaaddati. Okay. Muhammad Abdullahi gaaffii qabaannaa Muhammad Abdullahi deeffadha warri gaaffii qabdan rakkoon qabu deeffachuu dandeessanii. Okay. Akkasi. Mee haadhateetti fi abbaa kee kamira jaalatta? Isaan lachuutu ni jaaladha. La yaani silaa si mudatte bari gaa filannoodhaa beeki filannoo silaa si mudatte eenyu qabatte mee silaa si mudatte allee bar akka tokko jira bar abbaa abbaan geerifaa namaa lola haati geerisi namaa lolti faadha. Haadhumaa filadhaadhiis. Maaf isaa dhalaatti maaf kan haadhatanii filatte immoo yaa hunduu haadhuma filatte ho'i.
Adoo gaafa isin fidee isin nuti illee akka abbaa filattanii ta'in inni bar. Laal taa'ee filannaa lakki. Abbaan namaa lola ola. Laa isin illee abbuma filattan. Okay, ammallee daawwatu kabajjamoo gaaffii ni jirti itti fufna. Ammallee itti fufna ammallee sheer godha gaaffii ammas sabiraatiin qabaa fi sagalee ta'utti qeerree sagalee ta'e jirtu amma sagalee sirreeffadhu. Sagalee siif hin dhaggeeffatu jira bara amma yaada dhiyeessitu yeetiin jala jetaa jira. Eeywa amma kana sirreeffamte. Okay. Amma Lammaa Magarsaatii fi Shimallis kamirra jaalatte filatte sala. Lammaa Magarsaa egaa carruma isaatii otoo harfatti biyyatti salaaqe malee adoo akka duraaniitiif jiraate lammumarra filannanneeti. Lammaan irra jaaladhaan. Maaliif Shimallis jechuudha. Egaa Shimallis amma eega pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'eef bu'aa inni nu godhu jiru hin agarre. Saba keenya miidhu malee bu'aa inni nu fide hin agarre. Yaani Lammaa Magarsaa yaani hanga pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'etti Oromoo waan takka waan godhe hin qabu. Meeta Oromoo cinaa dhaabbate malee Oromoo waan takka waan godhe hin qabu. Ammas gaaffii biraatii si qaba dhaggeeffadhu. Ijoollee koomentiitti si kanne warra jalaa si kanne abbaa jaarsa keetiitii fi haadha jaarsa keetii kamirra jaalattaa jiran. Silaasii mudatanii. Haadhuma jaarsa kiyyaati irra jaaladha. Haati nama lola olte bara abbaan ruu jaara fakkaatu bakka sadiitti abbaan dubbatu. Gaaffiin deebite. Laa haadhuma irra filadhaa. Waan nama la kiyyaaf beeku haadhuma irra filadhaan. Hayya ammas gaaffiin jala kanaa si gaafatanii nama jarruma ijoolloma sooshaal miidiyaa si gaafatee masaanuu ta'eetiif taa'ee danyaa kana yoo ta'u amma keenyaaf jaarsa kee yoo sirra fuudhee fi taa'ee danda'a. Masaanumatti jaara jaaladha taa'ee dandiyaa irra. Okay. Amma fakkeenyaaf akka Suudi Arabiyaa sana taatee chaanu maallaqaa fi jaarsa kee irra jaalatta. Maallaqa hirkachuu fi lakki maal dhabdee miskiinumaan jaarsa kee waliin jiraachuu. Jaarsa kee waliin jiraachuu irra jaaladha. Jaarsa kee irra jaalatta jechuudha. Maallaqa irra. Okay. Amma jaarsa si janaa ooluu fi fakkeenyaaf beeta iyyuu takka namatti haasaa oolanii lakki jaarsa yoo rumta takka si dubbisu irra wayya. Amma kan yeroo takka takka si dubbisu. Laa jaarsa kiyya kan wajji qofalee hojii taphannu irra jaaladhaan. Mee jaarsa akka muxawwaatii fi jaarsa gartu muxawwaan ta'anii akka keenyaa kana jechuudha. Kan garti muxawwaan ta'anii fi akka keenyaa. Mee kamirroo jaarsa akka muxawwaa kana jiraame warra akka muxawwaa kanaa fi warroota akka keenyaa kana jechuudha normaala jechuudha. Kamirra jaalattati sila kam harkattee wayyata. Laagaa karaa saniitti kan waddii rabbii qabuutu irra wayyaadha. Ayyee hadiin gara rabbii qabu jaalatta saafee. Okay, ayyee maasis gaafii itti fufti gaafii teenya bilisa mallee sheer nu godhaa gaafii teenya itti fufti hin dhiyaanne takka lama jennee deemnu. Ammas irra deebine gaafiin jala kanaa dhuftee si gaafatamte obboleettii jaarsa keetiitii fi obboleettii ta'e kamirra jaalatta? Isaan lachuutu ni jaaladha. Osoo si mudattee si laafar si mudattee laafar ni jaaladha osoo si mudattee. Kan mana hojii irratti irra jaaladha. Adoo na mudatte kan mana hojii irratti irra jaaladha. Maaliif obboleettiin jaarsa kiyyaa hamma jaarsa kiyya jiru san jirti malee jaarsa kiyya kunnaan isiin illee noqotti. Ayyee. Afraasee gammadaa jechuudha. Afraasee gammadaa ni beekama jaartii juwaar. Eefi jaartee biyyi zennaash kamirra jaalatta? Haadha Oromooti irra jaaladha. Haati Oromoo eenyu? Haati Oromoo jaartii juwaarigaa. Okay. Ammallee gaafiin itti fufti. Ilmi isaa bar maqaan Oromoodha. Okay. Ammallee daawwatu kabajamoo gaafiin teenya itti fufaa jirti. Ammallee sheer godhaadhaa dafaa sheer godhaati dafaa. Okay. Ammallee sheer godhaati gaafiin teenya akkuma itti fuftee jirti sheer godhaa warri amma dhuftan bagana egaa dhuftan welkaam siin jenna.
gaaffii fi deebii yeroo waliin jiru waan taateef sheer nu godha. Hunda keessaa nu jechuu barbaadeeti. Ammas gaaffii takka jala kana dhuftee jaarsa keetii fi abbaa kee kamira jaalattee jira. Sanoollee mee deebii gaaffii dhigaale. Jaarsa keetii fi abbaa kee kamira jaalattaa jiran warra jalaa kana barreessise. Abbaa keenyaarra jaaladha. Uumamaan qabaaya. Okay. Ammas karaa sooshaal miidiyaa kanas jechaanaa jechuun maantana achirraa dhimma jirina. Ammas deebina gaaffii karaa kanatti deebina. Jireenya kee keessa gammaddee torbaan takka jiraachuu fi riskii rabbi si kennee torbaanuma takkaaf jiraachuu fi jireenya kee umrii dheertuu miskiinummaadhaan jiraachuu kamara jaalatta. Miskiinummaan umrii dheertuu jiraachuu fi torbaanuma takka ammaa takka gammaddee jiraachuu waan barbaadde akka feetaate kamara jaalatta. Kun innaa filannoo abiyyiiti waan taateef filannoo abiyyiidhaa tana silaanaaf dhiyeessuu baattee irra gaarii ture. Kun maaliif waan abiyyiin uummata Oromootiif faradaadhaan jechuudha. Magarrajaa duuba nama qaayee nama dhiyeessu jiruun wal qabatti na fakkaatte. Ati eegatti dhiyeeffattee boo haa taatus maaf hin deebitu. Saaya. Miskiinummaa diyyaan jiraachuun naaf irra jira. Maaliif miskiinummaa saniif har'a miskiina ta'ee buruuniin harkadhaan hin beekaa. Waan rabbiin namaaf kennuuf miskiinummaa sanii jiraachuun narra jira. Okay, ammas gaaffii jala kana dhufte beektaa? Jala kana dhufte namatti barreesse qaama kee keessaa eessa jaalattaa jedha. Qaama kee keessaa maal jaalattaa yookaan eessa jaalattaa? Qaama kee keessaa qaama kiyya kana keessaa homoo? Fakkeenya qaama kana namni bakka fadhu jiraa bire eessarra jaalatta? Ajaa'ibaan qaama kiyya guutuun hin jaalladha gaa. Bakka takka irra firaan jibbu. Amma bakka irra jaalattu qabdi. Amma fakkeenyaaf bakka irra jaalattu jira bara. Laala ana akka mataa kiyyaatti qaama kiyya guutuun waan jaalladha. Okay. Daawwata kabajamoo dukkalootama baay'ee sheer nu godhaa jirtanii duulfaadha. Qophii bashannanaatti yeroo hedduu amma qophii bashannanaatii fi qophii siyaasaas wal maddii oofuuf ararraa gabbaane arraan guyyaan nu duraa arra waan taateef gama weebsaayitii teenyaaf arra gabbaane kana booda itti fufna. Kanaaf qophiin bashannanaa hedduu gaariidha. Nama kofalchiifti, nama taphachiifti. Waa'ee irraa baratanii kana kanaafuu amma booda sheer akka nu godhanillee abdii sirraa qabna. Kanaaf hedduu takka nu jiraadha. Amma gaaffii lama sadii gaafadhee sirraa xumura. Sana booda yeroo biraatti caana gaaffii lama sadii si gaafadha. Gaaffii lama sadii irraa gaaffii jajjabaa si gaafadha jechuudha. Gaaffii jajjabaa. Digalee? Ilmooti dhaltee fi abbaa kee bira jaalata. Osoo si mudatte jechuudha. Ni jaalatta osoo si mudatte. Ilmooti dhaltee fi abbaa keeti. Fakkeenyaaf. Ilmooti dhaltee fi. Ilmooti dhaltee fi abbaa kee kam irra jaalatta? Fakkeenyaaf ilmooti dhaltee fi abbaa kee yoo si mudatte amma fakkeenyaaf ni fudhannaa jen kam kannitamme fakkeenyaaf. Ilmoota na fudhannu abbaa kee fudhannaa jen akkasii. Dirqama jechuudha. Hammaan fedhee hundi dirqamee dumaan ijaanee yeroo ilmooti yalla hin kennu abbaa kee yalla hin kennu. Yaa yoo si mudatte. Hammaan fedhee dirqamu dirqamuun tun ni beektan laa. Mudachuun lubbuma tanaas si ba'a malee waan biraa waan takka waan hin taaneef abbaallee hin dabarsu ilmooti yalla hin dabarsu jechuudha. Okay, akkas taanaan bareedaadha. Okay, gaaffii bareeda. Dhugaa dubbachuuf soba kaamerra dubbatatti guyyaa yeroo haasoitu dhugaa dubbattamoo sobarra heddummeste guyyatti gaa dhuguma sani. Dhugumaa yeroo heddummessa. Okay. Amma gaaffiin takka hedduu deddeebitee jirti qaama keetirraa bakka tam jaalattaa sanii jesan nama baay'ee deebise. Bakka yeroo hundeef laaltu jechuudha. Bakki yeroo hundeef laaltu eessaa jiru fakkeenyaaf qaama keetirraa bakki yeroo hundeef laaltu eessaa fa'aa jaanii beektaa. Foolaa kiyyaaniif laaluu fada. Fooluma keerra jaalatta jechuudha. Foolaa kiyyaarra fada. Gaaffii isin deebitee jirti deebite foolaa kiyyatte isin deebite fakkaattee akkasi.
Yoo takka ammoo abbaara ilmoo jaalna jaani ati diddee jirta namni gara abbaara ilmoo jaalna warra jiru jira. Akka si gaa'ee qophii kan qophii hedduu qabda. Antan hin fudhatu. Haya amma deebina. Mee jaarsa kee kan namni hunda Facebook irratti post godhee agartee jaarsa kee komintii dhala jalaas deemee tokko bareedduu teenya. Gashtii teenya ijoo ofii jaarsa naamus haa ta'u kamira jaalatta. Jaarsa fakkeenyaaf dhalaa suuraa dhalaa argas bareedduu maja. Like gashtiin maja ofii jaarsa homaan jennee caljoo kamira jaalatta. Laa jaarsa akkasii san hin barbaadu lakkeen. An jaarsa komatii jala deemu hin barbaadun. Jaarsuma firaa qaba jaanaan waan addunyaan tolteetti bultu laalee nama firaa qaruma diirra bi hordofu yoo taate malee kan akkasii san hin barbaadu. Jaarsa kee kan namni hundi jaalatu jaalattamoo jaarsa kee kan namni hundi jaalatu feetamoo moo jaarsa kee kan namni jaalanne atumaan jaalatu si hoyya. Laan jaarsa kee kan namni hundi jaalatuun fada. Maaliif namni hundi jaalatu jechuun ibsa miilleen akkasuma jaalate sana ni beektaa? Nama jibbinaan jechuun ibsa miilleen jibbitee jirti. Eeyyee haaya. Beeta gaafii dirqama jechaa jiran beeta gaafii takkitti gaafatu dirqamatti deebisuu qabna jaanii beeta laazima jaanii okay. Eeyyee akkasi gaa'ee qaama namuu jaalatuun jaaladhaati. Inni naaf tutubatti yoo namni si jaalate. Maali naaf nama tokko kan namni jaalatu jechuudha nama haa jaalatanii jaalachuun tun akka ta'e qabdii garii kan obbolummaa fadhu jira jaalatu san taanaan gaa harsanitti sonnee waan nu dandeessu beete. Gaafii takkaas gaafa nama gaafii ajaa'ibaa tokko jaarsa keessarra fuudhuu fi jaarsa hedduu jechuun kun dirqama gaafii bilaal dirqama. Amma dura namni naan jee laal kun dirqama laal laati jaarsa keetti du'ee dhaga'uu fi jaarsa keessarra fuudhee dhaga'uu tana dirqama gaa tana laazii bira kutuu qabdu kamira jaalattee. Laakiin gaa akka keenyatti yoo inni du'ee irra wayyaadha akka keenyatti jechuudha akka keenyatti akka dhalaatitti yoo laalle yoo du'ee irra wayyaadha. Ammoo karaa rabbii yoo jechaan shari'aan dhiira waan afur banta bifa adiidha haa fuudhu. Duusaa sanirra gaafuma piriinsaa keessee fuudhee irra wayyaa yoo du'ee irra wayyaadha fuudhee addunyaarra jiraate. Okay, ya daawwata kabajama utuu keessanuu gaaffiin keenya asirratti xumuramee jawaala tokko shaanafitu jirarree akkamitti taane qophii biraatiin walitti chaana qophiin keenya qophii bashannanaati yeroo hundi itti fufaa kanaafuu daawwata kabajamoo hundi keessanuu isinis sheer nuuf godhaati nama hedduun du'aa dabalannee jaanee akkuma keetti kanaafuu sheer akka nu gootan kabajaasi gaafannaa ani boonsaa gadaati feesbuuka kanaaf dhufnee jiran mahi kanaaf sheer nu godhaati nu jajjabeessaa wal bira jirraa har'aaf asumarratti xumurraa yeroo biraatiif namoonni gaaffii akkanaa deebisuudhaaf yaada qabdan gama keessaatiin nuqunnamuu dandeessan yookaan gama emeelatiinis yookaan gama mesenjeraatiin dhuftanii nuqunnamuu dandeessan wal isin keessummeessina. Kanaafuu har'a asumarratti dhaabbannaa obboleetti teenya bareedduu aadadiyyaa qashtii teenya hedduu galatoomii ulfaadhu tortii nu wajji godhuu keetiif baay'ee kabajamii maqaa kabajamaanis baay'ee ulfaadhu isin jenna yaada dabalataa qabattee dhaammadhu isin jedha. Laa atilleen hedduu galatoomii asirratti naaf yeroo hati hedduu galatoomii obboleeyyan keenya kan nu daawwachaa jiranillee akkasumatti haa galatoomanii hedduu baay'ee takka isaan galatoomfanne isaanillee. Akkasii kanaaf amma isinitti dhaammannee warroonni gaaffii keessan arguu dhabeellee yoon dogongore dhiifama yeroo biraa isiniif deebifna. Kanaaf nurra laalinaadha. Nuti obboleeyyan keessan baay'ee takka isin jaalanna. I love you so much isin jenna kana nagatti. Ciao. Yalla nagatti.